Nagaa fi fayyaan isiniif haa ta'u hordoftoota sagantaa qubeen saayit miidiyaaleen hawaasaa yeroo ammaa ija uummataa fi harka nama hundaatti argamu. Haa ta'u malee miidiyaaleen kunneen dhimmoota amantaa, sabaa fi hawaasummaa bifa akkamiitiin dhiyeessuu qabu. Har'a wal dhabdee amantaa miidiyaalee lamaan gidduutti uumame jechuunis Loozaa Miidiyaa fi Mubaarak Poodkaast gidduu jiru seeraa fi ogummaa gaazexeessummaatiin inxaala. Haala amantii tokkorraa gara amantii biraatti jijjiiramuu ilaalchisee odeeffannoo dhiyaateen maaltu mormii uume? Seerri miidiyaa Itoophiyaa dhimma kanarratti maal jedha? Deebii kanaaf hanga xumuraatti nu waliin tura. Qubeen saayit subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessa. Dhimmi kun kan jalqabee erga Loozaa Miidiyaa waa'ee Hayat Mahammad miidiyaatti fudhatee dhufedha. Guddina ishee amantaa Islaamummaa keessatti kan ta'ee fi amma gara amantaa kiristaanaa yookaan ortodoksii kan jijjiiramte Hayat Mahammad dhiyeesseetiin boodadha. Hayat turtii ishee Islaamummaa keessatti qabdu, rakkoolee ishee mudatanii fi maaliif akka amantii jijjiirtee bal'inaan miidiyaa kanarratti dubbatte. Viidiyoon kun sa'aatii muraasa keessatti ija namoota hedduu bira qaqqabe. Haa ta'u malee guyyoota 6 booda Mubaarak Poodkaast deebii jabaa qabatee dhiyaate. Mubaarak Poodkaast odeeffannoon Hayat dubbatte hundi sobadhaa, amantii Islaamaa xureessuuf kan yaadamedha jechuun mormii dhiyeesse. Akkasumas Hayat viidiyoo kanaaf qarshii 10,000 kaffalamee fi jirti jechuun himannaa dhiyeesse. Dhimmi kun miidiyaalee lamaan qofaan osoo hin taane hordoftoota amantii lamaan gidduutti wal shakkii fi qoqqoodama uume. Namootni baay'eenis wanuma kanarratti dubbachuu irratti argamu. Mee gara seeraatti haa deebinu. Itoophiyaa keessatti labsii miidiyaa lakkoofsa 1238 bara 2013 madaallii guddaa qaba. Tokkoffaa, galmeen miidiyaa oonlaayinii miidiyaaleen yuutuubii irratti hojjetan akka miidiyaa idileetti yoo galmaa'uu baatanis akka madda odeeffannoo information providerii seeraan ni gaafatamu. Lammaffaa, mirga deebii kennu right to reply. Akka labsii 1238 keewwata 40 irratti ibsametti miidiyaan tokko dhimma kee irratti odeeffannoo dogoggoraa yoo dhiyeesse ati miidiyaa sana irratti dhiyaattee akkasiif sirreessan gaafachuu mirga qabda. Mubaarak Poodkaast yookaan Hayat Loozaa Miidiyaa irratti odeeffannoo sobaa dhiyaateera yoo jedhu seeraan Loozaa Miidiyaa irratti mirga deebii right to reply gaafachuu danda'a ture. Sadaffaa, labsii dubbii jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa 1185 bara 2012 irratti ba'e. Seerri kun miidiyaan tokko amantii tokko xiqqeessuu, xureessuu yookaan jibbiinsa uumuurraa akka of qusatu dirqisiisa. Hayat Mahammad seenaa koo dhuunfaatii jettee yoo dubbatte mirga qabdi. Garuu Loozaa Miidiyaa odeeffannoo Islaamummaa gadi buusu dhiyeesseera yoo jedhame seera kanaan gaafatamuu ni danda'a. Kana irratti namuusa gaazexeessummaa ilaaluu dandeenya. Ogummaa gaazexeessummaa keessatti sirrii kan nun jedhu ragaa yookaan evidensii nuti qabannee dhiyaannudha. Loozaa Miidiyaa irratti gaaffiin ka'u eenyummaa fi seenaa Hayat Mahammad utuu hin lakkisin dura qulqulleesseeraa gaaffii jedhudha. Faakti cheeking gochuutu irraa eegama. Gaazexeessaan madda odeeffannoo isaa amansiisummaa isaa mirkaneeffachuun dirqama isaati. Mubaarak Poodkaast irratti ammoo deebiin inni kenne hamma akkamitti ragaa irratti hundaa'ee inni jedhu gaaffii ta'a. Jibbiinsa yookaan xiinsammuu hordoftoota kakaasuun ogummaa miidiyaa miti. Miidiyaaleen kunneen yuutuubii irratti amantii daldala dhuunfaaf viyuuf argachuuf itti fayyadamaa jiru moo dhugaa uummataaf dhiyeessaa jiru? Kun gaaffii guddaadha. Seera Itoophiyaa keessatti amantii fi miidiyaan gargar ba'anii ilaalamu. Miidiyaan daldala amantii tokko lallabuu danda'a. Garuu amantii biraa maqaa balleessuu hin danda'u. Xumura irratti waldhabdeen kun karaa lamaan xumuramuu danda'a. Inni tokko abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaatti abbaan taayitichaa miidiyaaleen kunneen tasgabbii hawaasaa booressaa jiru yoo jedhee dhorkuu yookaan akeekkachiisu kennuu yookaan miidiyichi tamsaasasaa akka dhaabu gochuu ni danda'a. Inni lammaffaan mana murtiidha. Hayat maqaan koo balleeffameeraa jettee yoo gara seeraatti deemte yookaan Mubaarak Poodkaast amantii koo irratti sobi dubbatameeraa jedhee yoo falmee mana murtiitti dhiyaachuu yookaan himata dhiyeessuu ni danda'u. Ergaan keenya kanarratti hordoftoonni keenya miidiyaalee hawaasaas odeeffannoo yuutuubii irratti argattan hunda akka dhugaatti fudhachuu dura madda isaa madaaluu qabdu.
Miidiyaaleen keenyas view argachuuf jecha waliin jireenya amantii uummata akka hin boreessine of eeggachuu qabu. Qophiin har'aa qubeen saayit bifa kanaan xumurama. Isin dhimma kanarratti yaada akkamii qabdu? Miidiyaaleen keenya maaltu irraa hir'ate? Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Like, share fi subscribe gochuus hin dagatinaa. Nagaan tura.